Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota hawaasaa boqonnaa tokkodha jechuudha. Boqonnaan tokko waa'ee amaloota uumama lafaa kan jedhudha. Amaloota uumama lafaa kana keessatti kan irraa jalqabnu humnoota teessuma lafaa jijjiiran kan jedhu kanadha. Humnoota teessuma lafaa teessuma lafaa maaltu akka jijjiiru, humna akkamiitu teessuma lafaa kana akka jijjiiruu danda'u waliin ilaalla jechuudha. Teessuma lafaa jechuun haala faca'iinsa qaamota irra lafaa gosoota adda addaa faca'anii argamanidha. Egaa teessuma lafaa kan jennu kun qaama irra lafaa irratti gosoota wantoota faca'anii argaman jechuudha teessuma lafaa jechuun. Teessumni lafaa iddoo hundatti wal fakkaata miti. Iddoo tokkotti ol ka'aa ta'uu danda'a, iddoo tokkotti gadi bu'aa ta'uu danda'a, iddoo tokkotti immoo lafa wal qixaa ta'uu danda'a. Teessuma lafaa jechuun danaa yookiin boca fuulli lafaa qabudha. Boca fuula lafaa yookiin irra lafaa jechuudha teessuma lafaa jechuun. Teessuma lafaa kan jennu kun danaa yookiin boca irri lafaa kun qabudha. Keessa lafaatu hin ta'in irra lafaati jechuudha. Teessuma lafaa jechuun danaa yookiin boca fuulli keessi lafaa qabudha yoo jedhe soba ta'a jechuudha. Teessuma lafaa kan jennu irra lafaa wajjin wal ilaallata jechuudha. Danaa yookiin boca irra lafaati jechuudha teessuma lafaa kan jennu kun. Teessumni lafaa kun gosoota adda addaatti qoodamuu danda'a. Gaarreen jedhamuu danda'a, pilaatoowwan, sululaa fi lafa dhooqaa jedhamuu danda'a jechuudha. Teessumni lafaa iddoo tokko tokkotti gaara ta'uu danda'a, iddoo tokko tokkotti pilaatoodha, iddoo tokko tokkotti sululadha, lafa dhooqaa akkas jennee qooduu dandeenya jechuudha. Kunis ta'uu kan danda'e sababa humnoota keessaa fi irra lafaatiin kan uumamanidha. Kana jechuun humnoota keessaa fi humnoota irra lafaa kan jedhaman jiru. Humnoota teessuma lafaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'an jechuudha. Humnoota keessaa kan jennu kanneen akka dhohiinsa voolkaanoo, kirkira lafaa fa'aa warreen jennu kun humnoota keessaati jechuudha. Humnoota keessaa jechuun kanneen akka voolkaanoo, kirkira lafaa kan jennu kun humnoota keessaati. Isaan keessa lafaatii ol waan burqaniif jechuudha. Fakkeenyaaf voolkaanoo yoo ilaallu lafa keessaatii ol burqa. Kanaafiyyuu dhiibbaa geessisaa jechuudha lafarratti keessaa ol burqee. Irra lafaa kan jennu immoo kanneen akka roobaan, lolaadhaan, galaanaan gargar citanii bishaan garaagaraadhaan kan gargar baqaqanii wantoota akkasiidhaan kan dhufan immoo humnoota irra lafaatiin dhufanii jenna jechuudha. Humnoota irra lafaatiin dhufan jechuudha. Humnoonni qaama irra lafaa irratti jijjiirama fidan kanneen akka kan irra lafaa ta'anii kan teessuma lafaa irratti dhiibbaa fidan kan jennu bubbee, bishaan lolaa, cabbii baqee sigigaatu, dadacha'iinsa lafaa, babbaqaqiinsa, adeemsa voolkaanizimii fa'aa warri kun irra lafaati jechuudha. Dhohiinsa voolkaanoo miti kun voolkaanizimiidha malee. Bishaan lolaa fa'aa bubbeen fa'aa kun humnoota irra lafaati jechuudha. Warri kun teessuma lafaa irratti kanneen dhiibbaa fidan humnoota irra lafaatiin kan ta'an warra kanadha jechuudha. Fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu gaara jechuun kan lafa ol ka'iinsa qabudha jechuudha. Sulula jechuun immoo gaara gidduutti kan argamu jechuudha. Lafa ol ka'aa gamaaf gamanaan lafa ol ka'aa ta'ee gidduunsaa akka kanaa yoo ta'e sulula jechuu dandeenya jechuudha. Lafa diriiraa jechuun immoo lafa wal qixxee kan ta'edha. Lafa wal caalaa hin taane lafa wal qixxee ta'e jechuudha. Teessumni lafaa bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Akkuma fakkii kanarratti ilaallu bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Iddoo tokkotti sulula, iddoo tokkotti gaara, iddoo tokkotti pilaatoodha, iddoo tokkotti lafa diriiraadha. Akka kanatti garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Garaagarummaan teessuma lafaa kunniin kan uumaman sababoota humnoota lafaa fuula lafaa irrattii fi keessa lafaatti uumaman irraa kan ka'e jechuudha. Humnoota irra lafaa fi keessa lafaatiin humnoota akkasiitiin yeroo dhiibbaa geessu amma fakkeenyaaf sulula kana yoo ilaaltan galaana surra yaa'ee gaaraaf gaara gidduutti lafa wal qixaa baasee jechuudha. Kanaaf sulula uumeera. Voolkaanoo fa'aatiin wantoota akkasiitiin dhiibbaa irra ga'ennaan lafti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Jijjiiramni teessuma lafaa kun adeemsa walirraa hin cinnedha. Yeroon itti fufaa jechuudha jijjiiramni lafaa kun. Kan itti aanu humnoota keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiranidha. Humnoota keessa lafaa ta'anii teessuma lafaa jijjiiruu danda'an kanneen akka voolkaanoo fa'aa, sigiga lafaa fa'aa kan jenne humnoota keessaa kan jedhaman kun teessuma lafaa akkamitti akka isaan jijjiiran kam akka isaan ta'an waliin ilaalla jechuudha. Humnoonni keessa lafaa
kanneen keessa lafaatti uumamanii jijjiirama qaama lafaa irratti fidanidha. Isaan keessaa bebbeekamoon dhohiinsa volkaanoo, dadacha'iinsa lafaa, babbaqaqiinsa lafaa fi kirkira lafaa fa'a. Kana jechuun humnoota keessa lafaa kan jennu kun maalidhaa? Keessa lafaatti uumamu jechuudha. Humnoonni kun humnoota keessa lafaa kan jennu kun keessa lafaatti kan uumamanidha. Keessa lafaatti uumamanii jijjiirama qaama lafaa irratti immoo fidu. Irra keessa qaama lafaa irratti jijjiirama fidu jechuudha keessatti uumamanii. Isaan keessaa dhohiinsa volkaanoon lafa keessatti uumamee yeroo ol burqu irra lafaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Dadacha'iinsa lafaa, babbaqaqiinsa kirkira lafaa warri kun warreen bebbeekamoodha jechuudha. Sababoota humnoota keessa lafaatiin teessumni lafaa adda addaa uumamaniiru. Adeemsi kun yeroo hunda kan walirraa hin cinneef itti fufaadha. Egaa humnoota keessa lafaatiin volkaanoon dhaabbataa miti. Yeroo tokko tokko hin burqaa, yeroo tokko tokko hin dhaabbata. Adeemsi humnoota keessa lafaatiin wanti uumamu kun adeemsa dhaabbataa miti jechuudha. Adeemsa walirraa hin cinneef itti fufaadha jechuudha. Humnoota keessa lafaatiin dhiibbaan dhufu kun teessumni lafaa haala kanaan uumaman qaamota lafaa kanneen ijaan hin mul'anne irraa kaasee hamma qaamota gurguddoo kan akka gaarreen, pilaatoowwan, sululawwan, lafa diriiraa fi kan kana fakkaatanidha. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaarreen kan uumuu danda'u maalidhaa? Dhohiinsa volkaanoo. Dhohiinsa volkaanoo irraa kan ka'e gaarreen galaanni yeroo lafa gargar kutuu gidduutti lafa wal qixaa baasuu danda'a. Bubbeedhaan wantoota akkas akkasiidhaan dhiibbaa dhufanidha jechuudha. Teessuma lafa kanatti kan dhiibbaa gaggeessan. Kanaaf addunyaa irratti fakkeenya gaarii kan ta'an keessaa gadi fageenya guddaa kan qabu Deelsi biyyoota Israa'elii fi Liibaanos jidduutti kan argamu yoo ta'u, ol ka'iinsa guddaan addunyaa kan ta'e immoo gaarreen Himalayaa keessaa gaara Everest jechuudha. Gaara Everest jechuun gaarri Everest akka addunyaatti ol ka'aa kan ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti hammam akka dheeratu yoo ilaalle Everest as jira tokkoffaadha jechuudha. Gaara akka addunyaatti tokkoffaa kan jennu Everestdha jechuudha. Innis meetira meeqadha? Meetira 8,850 lafa wal qixaarraa ol ka'ee argama jechuudha. Eeshiyaa keessatti argama. Eessatti argama Everest? Everest Eeshiyaa keessatti argama jechuudha. Everest Eeshiyaadha. Kilimanjaaroon immoo akka addunyaatti gaarreen gurguddoo keessatti kan ramadamu yoo ta'u, lammaffaa irratti argama. Meetirii meeqadhaan immoo 5,895 ta'a jechuudha. Meetirii 5,895. Kun immoo asitti argama. Gaarri Kilimanjaaroo Afrikaa keessatti argama jechuudha. Tulluu Diimtuun Itoophiyaa keessa Itoophiyaa keessatti argama. 4,377. Raas Daashan 4,620 meetirii Afrikaa keessatti argama jechuudha. Raas Daashan Itoophiyaa keessatti kan argamudha. Gama biraatiin teessuma lafaa kana yommuu fudhannu garaagarummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf ol ka'insi guddaan gaarreen kaaba biyyattiitti argaman keessaa gaara Raas Daashan sirrii galaanaa ol 4,620 meetirii ta'a. Sirrii galaanaa irraa ka'ee jechuudha, yookiin lafa walqixaa kan jennu irraa ka'ee yeroo ol safarru 4,620 meetira kan ta'udha jechuudha. Raas Daashan lafti dhooqa guddaa qabu immoo bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar iddoo Daalool jedhamuttidha. Daalool inni kun Affaar Daalool keessatti argamu kun garmalee lafa gadi bu'aadha jechuudha. Akka Itoophiyaatti gadi bu'aa kan ta'e kamidha? Daalool jechuudha. Dhooqa guddaa qabaa jechuudha Daalooltti kan argamu kun. Inni immoo sirrii galaanaarraa meetira 116 gadi siqee argama jechuudha. Bakkeewwan ol ka'iinsa guddaa addunyaatti ta'an gabatee asiin gadii keessaa ilaal jedha. Kun isa amma ilaalledha. Kan itti aanu dadacha'iinsa lafaa kan jedhudha. Dadacha'iinsi lafaa kan uumamu naannoo kattaan kusmansaa itti argamutti. Kattaan kusmansaa akka kattaalee biroo cimaa yookiin jajjaboo waan hin taaneef dadacha'iinsaaf saaxilama. Egaa kattaa kusmansaa dadacha'iinsi lafaa kan uumamu naannoo kattaan kusmansaa argamutti yoo ta'u, kattaan kusmansaa kun immoo akka kattaalee biroo cimaa yookiin jajjaboo miti jechuudha. Salphaatti dadacha'uu kan danda'u jechuudha kattaan kusmansaa kun. Kanaaf saaxilamaa ta'a jechuudha dadacha'iinsa lafaaf. Sababni dadacha'iinsa lafaa humnoota keessa lafaatii ka'anidha. Dadacha'iinsa lafaa egaa akka jalqaba irratti ilaalle dadacha'iinsa lafaa kan fiduu danda'u humnoota keessa lafaati jennee ilaalleerra.
Haa ta'u malee naannoo kanatti akka volkaanoo wanti lafa keessaa bahee kuufamu hin jiru. Akka volkaanoon lafa keessatti kuufamee deebi'ee ol gara irra lafaatti ol dho'a. Inni kun garuu akkas miti. Kun akka volkaanoo kan ol dhohu hin jiru. Yookiin immoo qaamni lafaa caccabee fi baqaqee citee gadi lixu hin jiru. Akka sigiga lafaa qaamni caccabee gadi lixu hin jiru jechuudha. Yookiin babbaqaqee gadi lixu hin jiru. Naannoo dacheensi itti uumamutti lafti ol dhiibamuun gaarreenii fi tulluuwwan fa'aa ni uumamu. Egaa bakka dacheensi lafaa kun uumamutti maaltu ta'a? Lafti ol dhiibamaa jechuudha. Bakka turerraa lafti ol dhiibamaa. Yeroo lafti ol dhiibamu kun maaltu uumamaa? Gaarreenii fi tulluuwwan jechuudha kan uumamu. Lafti kun yeroo bakka turerraa ol dhiibamu humna dacheensa lafaa kanaan gaarreenii fi tulluuwwan uumaa jechuudha. Bakka humni cimaan itti jirutti gaarreen gurguddoo ta'an ni uumamu. Egaa bakka dacheensa lafaa kun humna guddaa qabaatutti gaarreen baay'ee gurguddoo ta'an uumuu danda'a jechuudha. Gaarreen gurguddaan kaaba Afrikaa kan akka Atilaasii, Awurooppaa, Alpiisii, Eeshiyaa, Himaaliyaa fa'aan sababa dacheensa lafaan uumamanii jechuudha. Gaarreen gurguddoo sababa dacheensa lafaan uumamanidha jechuudha. Humnoonni keessa lafaatii maddanii qaama lafaa irratti jijjiirama guddaa fidan dhala namaa fi lubbu qabeeyyii biroo irrattis miidhaa salphaa irraa kaasee hanga miidhaa cimaa ta'e dhaqqabsiisuu danda'u. Egaa humnoonni keessa lafaatii kun humna miidhaa guddaa salphaa ta'e hanga guddaa ta'e dhala namaa irratti geggeessuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf sigiga yeroo dhiyoo asitti Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru yoo ilaalle sigiga lafaa jedhamee yeroo lafti sigigaatu namoonni baay'een iddoo garaagaraatti kan miidhaman ni argina. Wantoota akkasii jira jechuudha. Kun humnoota keessa lafaati. Sigigni lafaa humnoota keessa lafaati jechuudha. Sigiga lafaa kun namoota baay'ee miidheera jechuudha Itoophiyaa keessatti. Qabeenya irrattis miidhaa geessiseera jechuudha. Fakkeenyaaf dho'iinsa volkaanoo bara 2012 Haayitii keessatti raawwate fudhachuun ni danda'ama. Kan Itoophiyaa keessatti sigiga lafaa iddoo garaagaraatti uumamaa tures yoo fudhanne akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeenya jechuudha sigiga lafaa. Kan itti aanu teessuma lafaa babbaqaqiinsa lafaatiin uumaman kan jedhudha. Babbaqaqiinsa lafaa addaan tarsa'uu qaama lafaati. Egaa babbaqaqiinsa kan jennu lafti bakka turerraati gargar baqaqee yeroo lamatti ba'u babbaqaqiinsa lafaa jennaa jechuudha. Isa kana lafti walirraa fottoqee yookiin citee dalga yookiin shaffaxa walirraa siquu qaama lafaati. Egaa yeroo lafti baqaqee jennu bakka turerraa gargar ba'aa jechuudha. Gargar citaa addaan fottoqa jechuudha. Yookiin dalga yookiin shaffaxa ta'uu danda'a. Yeroo kana yeroo lafti kun citee walirraa siqu babbaqaqiinsa lafaa jennaa jechuudha. Qaamni lafaa kan wal gadhiisu humnoonni faallaa walirraa baqatan qaama lafaa irratti yoo dhiibbaa uumanidha. Egaa babbaqaqiinsi lafaa kun kan inni yookiin qaamni lafaa kun kan wal gadhiisu yoo maal ta'udha? Humnoota lafa keessa jiran ta'anii humnoota qaama lafaa keessa jiran ta'anii wal irraa fagaachuu kan barbaadan humnoota faallaa jechuudha. Humnoota faallaa walirraa baqatan qaama lafaa irratti yoo dhiibbaa uumaman ta'a jechuudha. Bakki siquun qaama lafaa yookiin kattaa kun naannoo sarara baqaqaatti kan raawwatamudha. Sababa baqaqiinsaatiin teessuma lafaa adda addaatu uumama. Fakkeenyaaf babbaqaqiinsi lafaa yoo uumamu qaamni lafaa gidduu gaarreen wal ilaaloo gamaa gamanatti dhiisee lafa gidduu jiru mucucaatee sulula uuma. Egaa lafti kun yeroo gargar ba'u gidduutti sulula uumuu danda'a jechuudha. Akka fakkiirraa jalqaba ilaalaa turre gamaaf gamanaan yeroo babbaqaqiinsi kun humni isaa cimaa ta'e lafa kana gargar fageessee gidduudhaan lafa walqixaa ta'e gidduutti baasuu danda'a jechuudha. Lafti kun gargar baqaqee. Sululli qinxaamaa guddaan addunyaa haala kanaan uumame. Sulula qinxaamaa kan jennu egaa sulula gidduudhaan lafa walqixaa ta'e gamaaf gamanaan immoo gaarreen ta'anii jechuudha. Fakkii kanarraa ilaaluu dandeessu. Asiin kun gaarreenidha. Asiin gaarreenidha. Asiin lafa hamma ta'e walqixa
ta'uu akkasitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Asiin pileetii Afrikaa, asiin pileetii Indiyaadha. Asiin pileetii Somaaliyaatu argama. Egaa kutaa itti aanu irratti volkaanoo kan jedhu ilaalla jechuudha. Volkaanoon maal jechuu akka ta'e, volkaanoon sababa maaliidhaan akka mudatu, volkaanoon bakka lamatti qoodamee akka ilaalamu, wantoota kana waliin ilaallaa jechuudha. Sadarkaalee volkaanoo, hollannaa lafaa warreen kana kutaa itti aanu irratti waliin ilaallaa. Hagasitti chaanalii kana barattoota hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee qaqqabsiisaa. Akkasuma viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma sabskiraayib gochuun nu jajjabeessaa. Akka viidiyoo kana dafnee hojjennee isiniif gadhiisnuuf sabskiraayib gochuun dagatinaa, laayik gochuun dagatinaa. Galatooma.